mucaa isa Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin bitate keessaa nama tokko taate, nagaa fi araarri Waaqayyoo siif haa ta'u. Maal hojjechaatiin jirta yaa mucaa Waaqayyoo? Maal jetteetiin Waaqayyo kee faarfachaatiin jirtaa? Ati qulqulluudha yaa Waaqayyo, anatuun dhaabbate iddoo leeyyoo jedhee tana faarfachaatiin jira. Dhuguma Waaqayyo qulqulluu akka ta'e hin amantaare yaa mucaa Waaqayyo? Eeyyeen sirriitti dhibbaan nan amana malee. Dhuguma Waaqayyo qulqulluu akka ta'e, dhugumaan Waaqayyo qajeelaa akka ta'e, firdi inni kennus qajeelaa akka ta'e hin amantaare? Eeyyoo dhugaadhaan Waaqayyo kiyya nan amana. Waaqayyo gooftaa macca, Waaqayyo gara laafessa kana jaallattaare sirriitti? Eeyyeen dhugaadha sirriitti. Ishi Waaqayyoon jaallachuun kee sirriidha. Nama akka mataa keetitti jaallattaare obboleessa kee, obboleetti kee, abbaa kee, harmee kee, nama hundumayyuu walqixa jaallattaare. Eeyyeen dhugaadha sirriitti. Ishi akkuma dubbatte kana dhuguma hojiirra ni oolchita. Nama hundumaa walqixa hin jaallatta yoo ta'e, Waaqayyo gooftaa maccaa samiirraa gadi si haa eebbisu. Akkasuma abboommi Waaqayyoo nama akka mataa keetitti jaalladhu waan jedhuufiyyuu nama kamiyyuu hin jibbin, nama kamiyyuus addaan hin qoqqoodin. Sababiin isaa immoo namni hundumtiyyuu hortee addaan waan ta'eefiyyuu nama hundumayyuu Waaqayyo gooftaa maccaa waan ta'eefiyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu jajjabaadhu, Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa, qophaa'aa ta'iniis eeggatu. Ish